Assalamualaikum guys, bagana gara YouTube channel khiyyaa deebitan jecha akkuma wadaa isinii galeen arras barnoota haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Barnoonni arra laallu ammoo PayPal karaa sirrii ta'een akkamiin biyyoota Afrikaa dabalatee Itoophiyaa keessatti PayPal maallaqa nuuf fudhatu akkasumas wantoota online adda addaa irraa bitachuu dandeenyu akkamiin akka banannu isiniin agarsiisa. Hordoftoota khiyyaa keessaa namoonni hedduun akkamiin PayPal maallaqa nuuf fudhachuu danda'u akkamitti akka banannu nuuf himee kan jettanii hedduun gaafattan. Har'a ammoo gaaffiin teessan deebii qubsaa harkattee jeetii yaada guys video irraa keessatti step by stepiin akkamiin akka PayPal isa sirrii ta'e ittiin banannu isin agarsiiseef video kana osoo irra marin yookaan ammoo skip hin godhin viidicha haga dhumaa akka daawwattan isin affeereera. Video irraa hojii turtii gaarii. Okay guys, barnoota keenya irraa akkuma eegalluun jalqaba irratti wanti godhuu qabnu aappii Chrome silkii keenya irra jiru ni banna jechuudha. Jalqaba yeroo aappii Chrome haala kanaan bannu haala kanaan naaf banaa jechuudha. Erga haala kanaan naaf banee iddoo sartu kanarratti maaliin barreessaa www sirriitti ilaalaa www.paypal.com akkasumas slash godhee yookaan sarara isa kana godhee akkasumas z godhee slash godhaa haala kanaan slash lammadatti hidhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan www.paypal.com slash z jennee barreessina haala kanaan jala kanaan nuuf fide jechuudha. Erga inni akkana nu baasee amma liinkicha niin cuqaase jechuudha. Sirriitti ilaalaa iddoo sarchi godhan kanarratti aappicha yeroo sarchi godhu haala kanaan PayPal keessa nanaqaa jechuudha. Erga haala kanaan PayPal nanaqee amma maaliin godhaa no sign up free hin godhina please sirriitti hordofaa open a business account kan jiru kana niin cuqaase jechuudha. Yeroo PayPal haala kanaan dhaabane iddoo open business account yeroon cuqaasu haala kanaan na fidaa jechuudha. Erga haala kanaan na fidee amma maal na gaafataa enter your email address naan jedha hubachiisaa. Emailli isin fayyadamtan email amma dura PayPal mokkortanii PayPal fake bantan osoo hin ta'in PayPal emailii originala asitti banattuun jechuudha. Emailii akkatti banattan video isin dabree isin garsiisan jira. Email kiyya amma niin galchaa jechuudha. Amma namaaf banu waan hin deemuuf gmail.com godhee haala kanaan niin barreessa jechuudha. Yaahiyaamin namaaf hin banaa jira waan ta'eef emailli kun amma dura ittiin banamne ittis hin mokkoramne jechuudha. Haala kanaan erga naa fidee kunoo emailii kiyya guuteetiin jira jechuudha. Sirriitti hordofaa. Ergan emailii guutee iddoo continue jettu kana kunoo akkuma jala kanatti agartan iddoo continue jettu niin cuqaasa jechuudha. Yeroo iddoo continue cuqaasu haala kanaan maal naa fidaa passwordii PayPal ittiin banachuu barbaadu naa fida jechuudha. PayPalicha gizeen banadhu passwordii kiyya akkaan seenuuf gochuudha boodarratti passwordii naa fida. Passwordiin kun hanga 8 qubee gurguddaa waliin maktanii kun akkuma barreeffama jalatti agartanitti qubee gurguddaa wal keessa maktanii akkasumas simboolii itti hidhatanii jechuudha. Haala kanaan guutuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma maaliin godhaa yaa amin godhee qubee guddaan hin jalqabee galee lakkoofsa itti dabalee jechuudha. Akkasumas simboolii itti dabalachuu dandeessan haga 8 fi sanii olillee godhattan kunoo yeroon banee isin garsiisu qubee guddaa akkasumas lakkoofsaan waliin makee godhadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf paaswordii jabeeffachuuf na gargaara. Akkasumas PayPal naa bana. Ergaan haala kanaan godhee iddoo continue jettu niin cuqaasa jechuudha. Akkuma agartan ergaan iddoo continue tuqee amma waa'ee kiyyaa na gaafachuuf seena jechuudha. Fakkeenyaaf amma jalqaba maqaa tokkoffaa maqaa abbaa kiyyaa haala kanaan guutuuf jechuudha. Amma isteepii kanarratti jalqabarratti leegaal neem kan jiru maaliin guuta maqaa dhuunfaa keessan akkasumas leegaal laast neem kan jiru maqaa maalii guuttan maqaa abbaa keessanii guuttan sigalee yeroon jalqaba irratti maqaa guute haala kanaan naa fidaa akkasumas business detail email kan naan jiru kanarratti maaliin guuta maqaa username namni PayPalaan sarchisi godhuu isaa akkatan jechuudha. Fakkeenyaaf an yaahiyaa godhee maqaa keessan godhuu dandeessan jechuudha. Kan namni sarchi godhee si harkatu haala kanaan ergaan godhee raatii gama jalaa irratti fi fuutti godha jechuudha yookaan yoo hin qabaanne itti godhuu dandeessu dirqama jechuudha. Ergaan haala kanaan guutee ammas gadiin deema maal naa fida lakkoofsa kiyya naa fida. Asirratti akkuma agartan lakkoofsi kan South Africa asirra jira garuu lakkoofsa biyya teessanii amma jirtan jechuudha. Biyya ammatti banachuu jirtan ni cuqaasitu jechuudha. Fakkeenyaaf an Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf Itoophiyaan godha jechuudha. Warra Naayijeeriyaa akkasumas Keeniyaa fi kanneen kana fakkaatan Saudi Arabiyaa hunda jirtan biyya jirtan ta dhugaa godhatan akkasumas lakkoofsa keessan ka dhugaatti guutu. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa fudhadhee lakkoofsa yeroo itti guutu haala kanaan itti guuteetiin jira jechuudha.
amma sirriitti ilaalaa gadiin deema iddoo business address jettu niin dhaqaa jechuudha. Akkuma agartan iddoo kana sirriitti focus godhuu qabdu jechuudha. Jalqaba iddoo kanaatu isin jabaata yaada. Kana guutuudhaaf akkamiin godhaa as keessaa niin baha jechuudha. Warri kompiitara qabdan biraawusara haaree buluu dandeessu. An bilbila irratti waan fayyadamu jiruuf maaliin banaa biraawusarii kan biraa niin bana jechuudha. Fakkeenyaaf an amma kiiwii kana waan hin qabuuf isin amma kan biraa seenuu dandeessan yookaan ammoo silkii biraa fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Silkii haaree silkii biraa koodii tana sarchi godhuuf waan amma godhuu deemu jechuudha. Amma jalqaba maaliin godhaa biraawusara kana niin seenee ergaan biraawusara haaree kana banee maaliin barreessaa sirratti South Africa sirriitti ilaalaa South Africa address generator jeetiin barreessa address generator. Kunoo akkuma agartan address generator yeroo godhu haala kanaan jalatti naaf jira. Kunoo barreeffama eegaan barreessee maaliin godha kan jalatti argamu ni godha yookaan ammoo iddoo gooyittu kan gama ilaa tuqaasuu ni danda'a. Liinkuma jalqabaan ni tuqaasa. Ergaan haala kanaan search godhee maal naaf fida random address in South Africa akkasumas liinkota hedduu naaf fida. Kamiin tuqaasuu qabaa? Liinkii isa amma agartan isa jalqabaa kan inni cuqaase jechuudha. Liinkii ergaan cuqaasee waaw kunoo akkuma agartan adreesii feekii ta'e adreesii biyya biraa naaf fidaa jechuudha. Adreesii qofa kan nu barbaachisu haala kanaan adreesii biyya nu fiduu danda'a. Kunoo akkuma agartan isinis sarchi gootanii haqiyyaan addaa godhatu kan hin guute hin guutan amma as keessaa kan feetan guutachuu dandeessu jechuudha. Amma kunoo fakkeenyaaf amma ka jalqaba lammadaa kana mee haa guutu kana godhuudhaaf maaliin godha iddoo istiree jettu kan lakkoofsa gama gubbaa kana irratti argamu maaliin godha niin qabeetiin gattaan koppii godhuuf kunoo haala kanaan giseenaa godhe iddoo koppiitu niin cuqaase lakkoofsa filadhee amma isatti hin deebi'a biraawusara kiyya kan kiroomoottiin deebi'a sirriitti ilaalaadha iddoo peebaala kiyyaa jechuudha. Adrees laayin waan irratti maaliin godha qaqqabee paasti godha taakka sirriitti hordofaa ammas deebi'ee maaliin godha ittiin deebi'a biraawusara kiyyaa kaa adreesaa South Africaatti ammas deebi'ee maaliin godha kan sitii jedhu kunoo akkuma agartan gadiin qabaa koppiin godha akkasumas deebi'ee maaliin kiroomoo kiyyattiin deebi'a. Laafaadha simpiliidha mallee isinii galee iddoo sitii jettu kanarratti paastiniin godha sirriitti ilaalaa paastiniin godha akkasumas maaltu naaf poost goota yookaan ziip koodiin naaf ammas ittiin deebi'a jechuudha. Kanaaf isa tokkicha kana qofaa jechuudha. Kana giseen deebi'u maal akka ziip kood kajoo kunoo lakkoofsa amma kunoo agartan kana koppiiniin godha kanaas akkasumas koppiiniin godha ammas kiroomoo kiyyattiin deebi'a. Simpilii kunoo akkuma agartan iddoo poostal koodeetti gixxiin paastiniin godha jechuudha. Haaganummaa bichaadha. Simpilii keessaaf xannee jira jechuudha. Amma maaliin godhaa gadiin deema jechuudha. Egaa haala kanaan ta'e iddoo mallattoo raayitii takkaa jira kunoo akkuma agartan accept agree and terms kan jiru raayitiitti gootanii san booda maal gootu agree and continue gootu. Ammas isa dabarsaa ammas keessa peebaalee kiyyaa waa'ee kiyyaa na gaafata jechuudha. Ammas jalqabee irratti maaliin godhaa simpilii kunoo akkuma agartan sarara xiqqaa gama kan bitaatti argamu kana ni cuqaafna jechuudha. Erga haala kanaan cuqaafnee maal filannaa iddoo tokkoffaatti argamnu individual kan jiru kana ni filannaa jechuudha. Sirriitti ilaalaa iddoo individual ni filadhaa akkasumas masmara lamaffaa banaa masmara kanarratti maaliin godhaa web godheetiin barreessa. Web giseen godhu ifumaaf automaatikaalii wantoota lama naa baasa akkuma agartan kompiitar piroogiraamingii fi akkasumas kompiitar jee jalatti haala kanaan naaf baasa jechuudha. Kamiin filadhaa ammaas deebi'ee kan jalqabaa isa jalqabaa irratti argamu kompiitar piroogiraaming daataa kan jiruun filadhaa akkasumas haala kanaan ergaan filadhee liinkii isa sadaffaa irratti maaliin galchaa weebsaayitii naan jaa. Simpilii kun weebsaayitii kamiyyuu galchuu dandeessu yoo qabaattan yoo hin qabaanne immoo maqaa keessan maqaa beebbanaatti banatan http tuqaa lama gootanii slash achi deemtanii www liinkii muratiibsiin godha fakkeenyaaf amma takka ammoo liinkii kan feetan godhuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitii yoo hin qabnes maqaadhaan akkasumatti godhachuu ni dandeessu hubachiisa jechuudha. Kan feetan godhuu dandeessu. Erga haala kanaan goone maal goona deebinee iddoo continue kan jiru ni goona. Continue yeroo goonu ammas maal na fida waa'ee kiyyaa waa'ee birthday akkasumas waa'ee biyyattiyaa fi hunda na gaafata. Kanaafuu ammas jalqaba irratti yiriyoon na gaafatu bara 2000 fi bara 2000 godha fakkeenyaaf amata 20 ol yookaan 18 ol godhuu qabdanii ijoollee yoo banatti jiraatte jechuudha sanii ol godhachuu qabdan. Ammas tokkoffaatti birthday haala kanaan baatii fi maarcha kan feetan godhuu dandeessanii kan jalqabaa immoo bara 2000 fi sanii ol godhuu dandeessu jechuudha. Bara 2000 fi akkas gootanii itti aanu ammoo South Africa kan jiru yookaan naashinaalitii kana maal gootu biyya amma keessa jirtanii peebaala kana banachuu jirtan ni gootu jechuudha. An fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf kiyyumaan filadha jechuudha. Amma kiyya gaddeemee kunoo akkuma agartan
linkii Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa kan jiru nin cuqaasa jechuudha. Simply godhadhee jira. Sana booda iddoo identity account kan jiru kana sarara kanatti tuutan kan filattan ID kan jiru kun warte national ID akkasumas lakkoofsa isinii baasa. Lakkoofsa ID yoo qabaattan ni galchitan jechuudha. Barataa taate simply galchuu dandeessa. Yookaan ammoo warra hin qabne yoo ta'e immoo maal gootu takka 2 3 4 hagasuma jechuudha. Lakkoofsa hanga san goote galchuu dandeessa. Rakkoon qabu kuni simply kun haala kanaan guuteetiin jira jechuudha. Amma home address gama jalaan nagaafata. Home address kun garuu fake osoo hin ta'in kan dhugaati jechuudha. Fakkeenyaaf address line waan keessatti ana Harargee keessa waan hin jiruuf jechuudha. Oromiyaa East Harargee magaalaan jiru Harar. Fakkeenyaaf amma Dirredhaa jiraatte Oromiyaa East Harargee Dirredhaa yookaan ammoo naannoo biraa jiraatte haala saniin guutuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma haala kanaan guutaa address line waan irrattis maquma country tiyaatiin guutaa Oromiyaa gootuu dandeessu East Harargee fi kanneen kana fakkaatan godhuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas iddoo sitii jechuutti maqaa biyya kiyyaa maqaa naannoo ati jiraattu jechuudha. An Harar keessa waan hin jiruuf. Akkasumas postal code simply postal code lakkoofsa naannoo Hararii fakkeenyaaf 3200 kan Dirredhaa kuma moo kanansaa Finfinnee 3000 kana haala jina online irra barbaadanii godhuu dandeessan simply amma Harar amma 3200 jechuudha. Ergaan haala kanaan guutee maaliin godha iddoo submit gama jalaatti argamtu niin cuqaasa jechuudha. Akkuma dhumaan eessatti na dabarsaa. Wow, completely PayPal kiyya bifa sirrii ta'een kan maallaqa fudhatu akkasumas withdraw keessaa godhuu dandeenyu naaf banamee jira jechuudha. Welcoming nan jira kun akkuma agartan baalaansiin maallaqa kiyyaa ni mul'ata jechuudha. Akkasumas kun haala kanaan naaf banamee jira jechuudha. USD akkuma agartan baalaansiin PayPal kiyyaa completely ni mul'ata jechuudha. Erga haala kanaan bannee amma steepii takka qofaan nu hafa sirriitti hordofa. Steepiin inni nu hafte maali? Completely confirm godhachuu qofa jechuudha. Amma maaliin godha gaddeemee iddoo maaliin barbaada automatically PayPal keessaan confirm akka godhutu si ajaja jechuudha. Kunoo akkuma agartan confirm your email kan jiru ni agartu jechuudha. Simply confirm godhuudhaaf maal gootu kan agartan linkii C detail jiru kana niin cuqaasa jechuudha. Koodii ergisiifachuudhaaf gara email kiyyaa haala kanaan email kiyya naaf bana. Ammas erga email kiyya naaf bane iddoo xiqqoo gama bitaa edit jettu kana niin cuqaasa jechuudha. Yeroon iddoo edit kana cuqaasu maal akka naafitu waliin ilaalla jechuudha. Waaw kunoo akkasumas iddoo confirm your email yeroon iddoo kana cuqaasu check your email kan jiru naafida jechuudha. Haala kanaan ergaan email kiyya confirm ergisiifadha jechuudha. Amma maaliin godha as keessaa bahee email kiyya niin seena jechuudha. Emailaan maaliin godhe PayPal banadheen jechuudha. Ergaan email kiyya seenee haala kanaan naafida refresh niin godha. Kunoo jalqabe email irratti koodiin naaf dhuftee jirti jechuudha. Akkuma agartan jaallatamtoota koo jalqabe irratti active godhiin jaa PayPal kee PayPal yoo active ta'e malee maallaqa siif fudhachuus baasuu hin dandeessu. Kunoo haala kanaan active goota jechuudha. Kana gad deemtee linkii takka as keessa jira. Click here to activate your account kan jiru niin cuqaasa. Yeroon click here account your account kan jiru cuqaasu kallattumaan maaliin na fida browseraan itti PayPaliin banadhee keessaa hin filadha jechuudha. Chrome waan hin banadheef Chrome kiyyaniin filadha. Akkasumas yeroo lammaffaaf isumaan tuqa jechuudha. Simply kunoo haala kanaan naaf fidee jira. Maal naaf fida? Koodiin jalqaba banadheen naaf fida jechuudha. Koodii yeroon banadhuun jechuudha. Koodii yeroon itti guutu simply koodiin tiyya haala kanaan ittiin guuta jechuudha. Akkasumas iddoo confirm email niin cuqaasa. Haala kanaan email kiyya verify naaf ta'uuf deeme jechuudha. Guys kunoo verify jechuu jira. Wow, congratulations, email keenya verify nuuf ta'ee jira. Hojii eegalee jira jechuudha. Simply maallaqa bakka feene itti dabarfachuu dandeenya. Akkaawuntii wantoota feetan irraa namoota irraa itti argachuu ni dandeessanii. Akkasuma online irratti waan adda addaa bitachuuf fakkeenyaaf websaayitii banachuudhaaf doomeen barbaachisaa doomeen bitachuu fi kanneen kana fakkaatan godhachuu ni dandeessuun isiniin jaalatan tokko akka irraa gammadan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti like godhuun akkasumas namoota hedduu biraan share godhuu akka geessan abdiin qaba. Chaanala kanaaf haala ilaatan immoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinii. Yeroo subscribe gootan immoo iddoo notification bell banachuu hin dagatinaan isiniin jaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaattan komentii lanaa kaa'uun hin dagatinaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti hin dhaga'annaa.